waan ta'u dhabee waan dubbadhu dhabee biraa fiixaa dhabee akkana rakkadhee jira. Wanti na dhukkubaa kun namattuu himachuu sodaadhe gara kiyya keessa du'ee biyya xiyya gadhaati xiyya gadaanti waan mana yaalaa na fidduu miti waan jettuu hin qabdeetuma asitti taa'ee akkana rakkadheera biyya xiyyatti illee hin galu jedhee sancaariyyuu baasuu wardiilee na dhoggateera namni viidiyoo xiyatan argitan nabinan darbina namni ilmoo arganne jettan. Obboleeyyantii anillee akkuma nama kamuu jijjiirame dhee biyyarraa bahee erga biyyarraa bahee na dhukkubee mana madaamii dalagee deemee dalagaa ture achi erga na dhukkubee na jabaate madaamiin biiroo na dabarte namichi biiroollee fidee karaa irra na darbe isii kana bareedduu beekaa fi nama na dawwalanii isiin na fuutee asii rakkadhee jira namni kamuu yeroo biyyaa ba'uun hin qayyaramne jedhee jijjiiramne jedhee bahee rakkadhee jira na bira dhaabadhaa hin galallee jedhee paaswoordiillee hin qabu waa takka hin qabu karaa irraa na fuutee asii rakkadhee amma ji'a lamaa fixaa jira gaafa biyyaa ba'u waati xiyya lafa gurgurtee na baaste waa takka hin qabu abbaan hin qabu obboleeyyan hin qabu rakkadhee jira na bira dhaabadhaa namni suuraa kiyya kan argaa jirtan rakkadhee jira obboleeyyan tiyya hin jijjiirama jedhee biyya kiyyaa bahee abbaan qabu obboleeyyan hin qabu haati xiyya sababa kiyyaan dallaalillee bilbila jalaa kaasu didee yennaa rakkadhee jirti namni na argaartanii rakkadhee jira rakkoo xiyya tana na gargaara isiin illee akkuma nama tokkoo garaa nyaadheennan karaa irraa na fuute asin rakkadhee jira biyya galuufillee waan biyya galuunu dhibeen kun garaa keessa na dhukkubaa ture amma garaa keessa na dhukkuba malee waan hin beeku amma gara qaama saalaatti na bahee ol ka'ee dhaabadhee hin danda'u baay'ee tokko na dhukkubee amma na miidhaa jira wanti kun obboleeyyan kiyya na argaartan namni na argaartan kun kana beetta illee kana hin beekne illee na gargaara akkuma nama tokko hin jijjiirame dhee biyyarraa bahee baay'ee tokko na hammaate qaama saalaa irra na bahee wanti kun baay'ee na miidhaa jira namni na argaartan kun na gargaara isin jechuu barbaade garaa irra jiru isin karaa irra na fuutee biyyatti illee galuuf haati xiyya dura lafa qabsiiftee mucaa tokko caqabnaa isa irraa lafa qabsiiftee na baafte sanumayyuu hin deebine tikeetti waan na jirtu dhabdee naasumarraa haati xiyya illee dhibamtee mana yaalaa jirti rakkadhee jira namni rakkoo xiyyeetan argitan namichi illee biyyaa fide sun paaswoordii kiyya illee naa fuudhuu didee namnummaa waa tokko naan jedhullee jiru biyya kanatti kun hin beektanii isiniyyuu paaswoordii malee qaama hin qabne gabbahuu hin danda'anii akkasiin rakkadhee jira isiniin jedha uummata kiyya. Yaalaallee paaswoordii malee naqanii mana yaalaallee gadaantii mana yaalaatii miti kophee maluka godhadhuyyuu hin qabu wama uffadhuyyuu akkasuma karaa rakka nagataniidha isiin karaa irraa na fuutee waa takka mana yaalaa dhaquufillee waan mana yaalaa dhaquun illee hin qabu paaswoordii illee hin qabu akkana rakkadhee jira waa takka hin beeku reefuma biyyaa dhufe biyyaa dhufe illee ji'a sadii qofa dalagadhee sanuyyuu na dhoorgatan naan kennine. Akka kiyya rakkattan kun anillee dura barattuu ture akka nama tokkootti daraboonni kiyyallee deemtee naan illee deemee qayyarama jedhee biyyarraa bahee kun na mudataa hin seene wanti kun na mudatee abbaan kiyya hin jiru haadha qofa qaba mucaa obboleessaa xiqqaa qaba. Akkasii rakkadhee jira namni na argaartan ka suuraa kiyya argitan ka beektan illee kan beekne illee namni rakkoon tun na mudatti jettan laalaa na gargaara obboleeyyan ta'e baay'ee tokko rakkadheera isin na bira jiraattanii wayii hin argitanii rakkadhee jira. Haati xiyya naaf jecha mukabbadhee waan na dubbataa hin qabu akkana rakkadhee jira. Gaafa biyyarraa bahu haati xiyya lafa qabsiiftee na baaftee waan na dubbataa dhabee akka labbateedha. Osoo abbaa qabaadhee inni kadhatee iyyuu na baasa amma rakkadhee jira obboleeyyan ta'e. Keessa kiyyaan illee halkan rabeen bulu akkana keessa kiyyaan illee rakkadhee dhibeen illee namiite rakkadhee jira jiruu biyya namaa isin illee qaba beektanii namni suuraa kiyya kana. Akkuma argitanii akkatti baanu malee akkatti gallu hin beennu jechuudha. Gaafa biyyaa baanu hin dalagannaa hin hojjetannaa akka riyaa keenyaa taana jenneeti kan nuti biyyaa baanu jechuudha. Ijoollee tokko tokko akkasitti mudannoon mudatee isaan boosisaa rakkina waa hundumaa dhukkubaa rakkoodha. Jireenya akkasitti boosisaa jechuudha biyya ormaa keessatti isaaniiyyuu hedduu qalbii nama nyaata jechuudha baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu fi maatiin keenya gaafa biyyarraa nu baasanii akka ollaa keenya akka intala abaluudha akka ilma abaluudhaati jedhaniiti kan isaan biyyaa nu baasanii ijoolleen keenya jijjiiraman jedhanii inni lafa qabu lafa gurguree inni mana horii qabu horii gurguree waa hunda gurgureeti kan isaanii biyyarraa nu baasan jechuudha qalbiitti miti nuti kan biyyarraa baanee dhufnu jechuudha horiin ba'eeti
tola miti kan biyya ormaa dhufamu jechuudha. Siqaayii meeqa keessa darbame jechuudha. As ga'an immoo ijoolleen keenya dhibee adda addaatiin yookaanis immoo balaa konkolaataa waa adda addaatiin fooqirraa kufuurraan kan ka'e ijoolleen keenya akkatti biyyarraa ba'anii hedduu tokko miidhamu hedduu tokko balaa adda addaarra bubu'u jechuudha. Kan itti biyyarraa baatuuf akka riyaa keetii dalagachuuf jechuudha. Kanuma rabbi tolchee fi kanuma rabbi qajeelcheefitu milkaa'a malee hundi kun milkaa'u jechuudha. Ijoolleen keenya baay'een hin miidhamanii gara biyyaatti deebi'u jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan miidiyaa kanarratti inni kaan reeffasaa gala, inni kaan immoo dhukkubsataa gala, inni kaan cabee gala, inni kaan madaa'ee gala jechuudha. Hedduu tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu fi gaafa dalagachuu fi biyyarraa ba'an kun hundumtiyyuu immoo namarra ga'u hedduu tokko namatti ulfaata jechuudha. Inshaallah rabbiin fayyaa guutu isiniif haa kennu isiniin jedha. Mucayyoo kana adaraa rabbii jedhaatii du'aayii godhaa fi warroonni gargaaruu barbaadda illee waan qabdan gargaaraa waan rabbi isinii kennerraa isin fayyaa qabaattanii nagaa qabaattanii warri fayyaa keessa itti gammaddanii warri nagummaa keessan itti gammaddanii birri tokkos birri lamas haa ta'u gargaaraa isiniin jechuun barbaada. Akkasumas immoo mucayyoon kun kan jettee na dhukkuba jettee viidiyoo ishee gara jalqabaatti argitanii jirtu. Ani haadhaaf abbaan qabu obbolaallee hin qabu baay'ee tokko rakkadhaa biyyattis rakkadheetanii haati kiyya lafa natti gurgurteetu biyyarraa na baastee lafa natti gurgurteetu dhaqiitii hojjedhuutii nu jijjiiri jettee na ergite. Ani garuu ergina dhufee iyyuu ji'a 3 jettee barreeffu kun ji'a 3 ergiin dhufee duraanii hiitootu garaa kiyya keessatti na ba'e amma immoo jechuudha qaama saalaa kiyya irratti na ba'ee jira. Baay'ee na dhukkubaa jira. Madaamiin mana kiyyaa ganna baastee na gatte. Mucayyoon na fidde kuni viidiyoo na waraabde kuni rabbi laaffisee fiitu garaanaa laafteetu mana isheetti ol lagashite. Baay'ee rakkadheen jira. Baay'ee siqaayii nyaachaan jira. Dhukkubi koos na miidhaa jira. Haadha koorraas immoo daldaalaan silkii kaasuu didee sababii maallaqa isheen hin qabnee fi sababii isheen rakkattee jirtuu fi haadha koo rakkattuu ta'uu baruudhaan daldaalaan illee silkii irraa kaasuu didee arabii gabbaaftee na darbattee jettee. Egaa mucayyoon kun akkuma argitanii fi akkuma viidiyoo ishee jalqaba irratti dhageessanidha jechuudha. Wanti isheen dubbattuu fi wanti isheen haasoftu jechuudha hedduu tokko nama gaddisiisa jechuudha. Warroonni fayyaa qabdanii warroonni nagaa qabdanii du'aayii godhaaf isiniin jechuun barbaada. Rabbiin nagaan biyya isheetti si haa galchu, rabbiin si haa fayyisu. Hedduu tokko ulfaata dhugaa rabbii maatii hiyyeessa keessaa ba'anii gaafa maatii kiyyan jijjiirradha jedhanii gaafa ofiin jijjiira jedhanii biyyaa ba'anii akkasitti dhukkubsatanii hedduu tokko qalbii nama cabsa jechuudha. Wallaahi laazim hedduu baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Gaafa isheen akkasitti boossee himattu jechuudha. Sanammoo ijoollummaa hin qabdi wallaalummaa qabdi jechuudha. Dhugaa rabbii ayyaa rabbi kiyya immaan si harcaaftii dandeeshellee hin dubbattu viidiyoo dhaabaadha. Kan isaan waraaban jechuudha. Dubbachuullee hin dadhabdee afaanumaanii. Rabbi sinaa eegu ijoollee keenya warri fayyaa guutuu qabdanii warri dalagaa hojjettanii rabbi keessan galateeffadhaa. Galateeffachuun irraanfatinaa. Dhugaa rabbi otuma fiiddanii otuma walii gajjettaniyyuu rabbi keessan du'aayii godhadhaa kadhadhaa isiniin jechuun barbaada. Maaliif inni kaan kunoo konkolaataadhaan dhaamee inni kaan immoo madaa'ee inni kaan immoo waa meeqa ta'eetu jijjira jechuu garuu rabbiin isaan keessaa tokko sin godhee fayyaa sin godhee jira waan ta'eef warra fayyaa dhaban akkasiiti du'aayii godhaaf hin dagattinaatiin jedha. Akkasii mucayyoon kun hedduu tokko na gaddisiistee qalbii keenya cabsitee viidiyoo ishee dhaggeeffadhaa isiniin jechuun barbaada. Inshaallah du'aayii godhaaf baay'ee ulfaata dhugaa rabbii ijoolleen keenya akkuma baanitti karaatti hafu baqqaa dhugaa rabbii baay'ee ulfaata.